Raadiyoo Simbirtuu. Dhaggeeffattoota keenya Oromiyaa fi Oromiyaan ala jirtan kan raadiyoo Simbirtuu torbeetti gaafa kamisaa nu qaqqaba jettanii eegdan nagaan keenya kabaja bakka jirtanitti dambalii qilleensa irraan isin haa ga'u jenna. Nageenyi badhaadha. Sagantaa keenya har'aa kan gaafa Otabajjii 15/2017 kan qabnu gurra isin buusame. Jalqaba oduu Oromiyaa keessaa isinitti himna. Oduutti aanee sirba tokko isin dhageessisuudhaan gara qophii imalaatti dabarra. Qophii imalaa keessatti keessummaa qabna haala yeroo irratti. Isaa boodas sirboota isin bohaarsu kan jedhus qaamuma sagantaa keenya har'aati. Hanga xumuraatti yoo waliin turtan itti bohaartanii irraa waa hubattu kan jedhu abdii keenyadha. Maarree hanga xumuraatti waliin turan affeerraa keenya amma gara oduutti. Torbee kana keessa akka haaraatti Sumaalonni naannoo Moyyaalee weeraruudhaan lubbuu namoota hedduu baasuun dhagahame. Sumaalonni meeshaa waraanaa hidhatan Jijjigaarraatii kan daangaa ce'uudhaan Boorana weeraranii akka haaraatti ture kan isaan qindoominaan lola irratti banan. Garrii fi Boorana jechuudhaan tokko ofitti qabuudhaan kan biraan mo'achi qabuun lubbuu namoota baasaniiru jedhame. Lola sanarratti daa'imman 2 garriirraa nama 14 Booranarraa namni 3 ajjeefamaniiru jedhe maddi keenya achi ture. Isaan kun lola sana kan ijaan argan haala isaa akkas jechuudhaan nutti himaniiru. Qabdanii waan jedhanii min gubateer baafti maachan jedhanii Booranni ammaan tan sirkaala wal qabaa sirkaalli ammaan tan wanni inni Booran inni dantii irraan qabneef guddinni isaa deeta. Guddin Oromoo deetaniif Oromoo ammaan tan haajaa irraan qabanii garrii fitaa yaachii garrii illee firii hin tochanii fi loola sila garrii firii tochanii fi guddinni isa loola sila wabahe yookaan guddinni Oromoo wabahe sila pirezidantii lafaata isaa majority 45 million people. Isaan dhageettanii mucaallaa dhibee ijoollee 2 dhume tokko mucaanii obboliyaateen tatarraawaa tanaa. Rabbi jannaa geessinaa kaallee mucumcha kaalee kan waliin jiru ijoollee lachuun awwaalanii isi awwaal kee jiran mucaa tokko kalee Booran ijjeessanii ogaadeenni ammaan tangarriin ufti moosiftee illee waan jedhan loon kormitti dhaban sangaatitti moo'aa jedhan yookaan sangaatitti korma jedhanii ogaadeentichi kan qaqqabee dhufee maandimaanoo kaasanii caamukii xiqqoo fi mooyyaa lamaan jidduu kaasanii moonaa hattuu taasiin ijaarrataasiin kiliilamisteetti isaan caccabsanii mucaa kaallaa keessa gabbaasanii. Ammaan tan wanni koraatiif wanni shirkiitiif wanni diiramka walii hoosan hin jirtu ammaan tan wanni jira aga ilmaan sun hojja awwaalanii keessa bahanii rabbi jannaa geessinna warsu yoo awwaalanii keessa bahanii warri ammaan tan hizbii raayyaa tan fiduu jirkun akkati masuulaa warsu namni itti masuula durichi karaa kaduu awwaallachuu beekna awwaalladha warri eegii ijool mucaa baran goofadde farmata iddoo garrii nam 14 Booranni nam 3 nam 14 Booranni sinirraa ijjeese 14 taayimistu gattocha masuul waradaa taatmoo yoona qabanii sodaatee dhigeenya seen yoo mishaaraan irraa citaas kooti shaqeeffan laftun jirtan yookaan lafa addunyaa baadee yoo baas bor qabaat hizbii ammoo mataa lafatti hin qabanii fi adoogi dura gorsiin jedha wabillaahi tawfiiq obbole. Lafti garriin irra jiraatu kan keenyadha jechuudhaan Jijjigaarraatii kanii Mooyyalee dhaquudhaan warra lubbuu namaa baasan san irratti qondaalli mootummaa ximbis jedhe hin dhagahamne hanga ammaatti. Booranni ufuma isaa ofirraa deebisee baasee reeffasaas awwaallateera jedhe maddi keenya. Fincila xumura gabrummaa akka haaraatti Ambootti torbee darbe keessa eegale ammallee fufee jira jedhame. Akka madda keenyaatti roobii kaleessaas barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo sa'aa dura mormii dhageessisaa turani. Gaaffii isaan kaasaa oolan keessa ammas du'aa hin jiraannu qubeen afaan Oromoo akka jijjiiramuuf dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fayyama hin kenninuu kan jedhuu fi kan biroo keessa jira jedhameera. Jimaata torbee boruu hiriira wal fakkaataa barattoonni achitti bahan keessa 2 qabamanii poolisiitiin mana hidhaa keessatti reebbichaa isaan irra ga'een barattoonni Oromoo 2 lubbuun isaanii baheeraa jedhu maddeen keenya Amboo. Yeroo ammaa kana magaalattii keessa kan qubatee jiru lakkoofsi waraana Itoophiyaa jiraattota magaalaatiin walqixa ta'aa jedhameera.
fincilli wal fakkaatuun najjootti torbee darbee ka'ee akka ture ni beekama. Naqamtee fi godinoota adda addaa keessatti fincilli wal fakkaataan ka'aa jira kan jedhu oduun nu qaqqabe ni addeessa. Mootummaan Itoophiyaas dubbiin Ambootti ka'e kun bakka biraatti babal'atuu mala jechuudhaan agaazii akka haaraatti Amboo fi bakkoota shakku hundatti dabalataan qubsiisaa jira jedhameera. Hooggantoonni biiroo barnoota Oromiyaa fi qondaalonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo tartiibni qubee afaan Oromoo hin jijjiiramne kijibadhaa jechaa jiru. Garuu immoo ministeerota 3 darban keessatti qubeen afaan Oromoo akka jijjiirameeru manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa barattoota kutaa 1 hanga 4 jiranitti barsiifamaa turame jedhameera. Dabballoonni mootummaa hanga dakaa jiran godinoota adda addaa keessa deddeemanii uummataatiin lakkisoo badhaa qubeen hin jijjiiramne jechaa jiru yeroo ammaa kana. Godinoota kan akka Arsii dhiyaa fi Harargee bahaa fa'aa keessatti kan qondaalonni labsaa jiran isuma kanadha jedhameera. Garuu immoo tartiibni qubee afaan Oromoo kan duraan Abaacaa jedhamu hafee akka laa'aa maagaarraa eegalamuu fi simisteera 3 fillee Oromiyaa keessatti barumsi akka kennamaa jiru barsiisaan afaan Oromoo televezyiinii Oromiyaa mataa isaarratti torbee darbee dhiyaatanii dubbatanii ture. Laarraa gaa jedhamee taasisee deema. Innis amma akka durii sana Abaacaadhaa jechuun hafeera. Yeroo barsiifnu laarraa jalqabne aseesi barattoota kana lakkoofsaa deemna. Laasan jalattis immoo jechoonni jiru. Isa dura baratanii dhufan irraa haaraa gaafatti ta'u qubeen afaan Oromoo aarraa jalqabayyuu isin immoo laarraa jalqabdanii nu barsiisaa jirtu barsiisaa haadha miti nuti barree duraa jedhanii waan akkasii yaada kaasu isa qabachuudhaafis baay'ee nu rakkisaa ture. Itti dabalees itti aanaa itti gaafatamaa biiroo barnoota Oromiyaa akka ta'an obbo Maammoo Boggaalees qubeen afaan Oromoo jijjiiramee jiraachuusaa akkas jechuudhaan ragaa bahaniiru. Akkaataa afaan dhalootaatti barsiifnuu fi sirna barnoota afaan barnootaa irratti barsiifnu sana keessuma daree gara jalqabaatti kana kan sirreeffame. Bu'uurri isaa daree gara jalqabaatti jenneera. Karaa salphaarra gara walxaxaa ta'e shaakalli barreessuu irra deddeebi'ameen shaakalama kana booda adeemsa keessatti nafeeffata barataan jechaadha. Biiroo barnoota Oromiyaatti qondaalli biraas qubee afaan Oromoo sababa jijjiiramee fi akkas jechuudhaan televezyiinii Oromiyaa mataa isaatti gadi bahanii dubbataniiru. Yoo maalirraa ka'e sagaleessi yookaanis immoo boce haala salphaatiin qubee inni barreessuudhaaf danda'u. Waa sadan kana adda baasuu qaba. Ulaagaan isaa tokko barreessuudhaaf kan salphaa ta'e, sagaleessuudhaaf kan salphaa ta'e, irra deddeebi'ee kan dhufe ulaagaa kana sadan guutuu qaba. Biiroon barnoota Oromiyaa fi qondaalonni dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kana haaluudhaan qubeen afaan Oromoo hin jijjiiramne maaliif jedhanii akka dubbatan ifatti hin beekamne. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. La mega la jali gurra gabata
Dhaggeeffattoota keenya ammarraa kaasee qophii imalaa yeroonsaa gaheera. Qophii har'aa kana keessatti keessummaan keenyi torbee darbee nu faana turan waliin jiru. Biiroon barnoota Oromiyaa qubeen akka jijjiiruun barbaachiseeru irratti amanamee tartiibni qubees inni abaacaa jedhu jijjiiramuusaa karaa televezyiinii Oromiyaa dubbatanii turan. Boodammoo as deebi'anii biiroon barnootumti Oromiyaa mataansaa qubeen hin jijjiiramne tooftaa ittiin barsiisantu jijjiirameera ka jedhu tokko dubbataa jiru. Garuu immoo kan isaan jedhanis haa ta'u kan Dr. Tolamaaram jedhan YouTube irras haa ta'u televezyiinii Oromiyaatiin kan darbeeranii jira qubeen jijjiiramuusaa. Achi keessaa immoo namoota jijjiiraniiru jedhanii maqaan isaanii eerame keessaa tokko kutaa tokko hanga 4 kan barsiisaa fi barataa qopheessanii maqaan isaanii keessatti eerame obbo Tafarii Nuguseellee qophii darbe keessatti dhuguma qubeen jijjiirameera. Qubeen akka jijjiirame immoo gaafa orienteeshinii yookaan immoo seensa qacarrii hojii sanaa nu waaman sana nutti himameera. Garuu ani jijjiiruusaa keessa hin turre yookaanis qubeen jijjiirree ani waanuma barsiisonnii fi barattoonni dubbisanidhaan qopheesse malee jedhanii turan torbee darbetti. Kutaa lammaffaa keessattis obbo Tafarii Nuguseen waliin turu dhimma kanaa fi kan biraa waliin haasofnaa jechuudha kutaa lammaffaa isa xumuraa har'aa kana keessatti. Obbo Tafarii guddaa galatooma mee wanta xixinnoo kan torbee darberraa kaanee itti fufna jechuudha. Dubbisuunis immoo kaarikuleemii jijjiirsisuun suni qubee jijjiirsisuudhaaf falan ta'u. Ijoolleen ta'u. Kabiraayyuu amma afaan kana fooyyessuudhaaf akkasaan ciman gochuudhaaf silaa Ameerikaarraa gadi ministeera barnootarraa gadi nama dhuunfarraa gadi dhufuu qabamoo. Hawaasichuma keessatti dhugumaa qubee laatu baay'ata wayita amma aniif isin haasofnu kana jechoota nuti dubbannu keessa dhuguma laatu irra baay'ee jiramoo. Sagalee laatu baay'ee jiramoo sagalee aatu irra baay'ee jira jechootuma afaan Oromoo dubbatamu barreeffamu keessatti kan baay'atu laadha moo aadha dhuguma. Ijoolleen hoggaa afaan banattu ijoolleen wayita afaan banattu maal jettee irra banatte as keessa dhuguma jecha laadhaan hidhata qabu moo jecha aadhaan abbaa jettee waan akkasii kana aadaa keessaan ilaalanii barattoota dhuguma kan gufuu isinitti ta'e qubeen kun aadhaan baadhaan jalqabuu isaati jedhanii gaafatamanii barsiisonni gaafatamanii yuunivarsiitii keessa warri barsiisan baafatamanii irratti qoratamee ta'uun qabu ture moo godhameera kun. Kana warra santu beekaa jechuun tokko kompiitara sooftiweerii kanitti warra fayyadamne jedhanii isaantu beekaa qorannoo saniin beekaa ani akka nama barruu tokko sana nama horii jajjabeessuu tokko kan akkas ta'ee hin yaadu. Garuu akka isaan jedhanii jalqaba laan jalqabee taanee akka ilma Oromoo tokkootti isin dhuguma itti amantu wanti kun laatti baay'ata jecha afaan Oromoo keessatti. Naman. Kabiraa ergaa waan of keessaa qabu jiratanii yaaddu waan kana amma gadi baasuun. Isin dureera ergaa qabee uummata burjaajessuun amma isaantu ajandaa nuu baasaa jiran yeroo tokko dhimma maastaraanii yeroo tokko dhimma maqaa yeroo tokko dhimma finfinnee yeroo tokko waan akkasii kanaafi tokko uummata akka waliin amani akka waliin dhageenya akka wal eegu wal nyaatu keessattuu diyaaspooraan kun walitti waan akkasii gochuu waan yaadannatti fakkaata malee dhuguma Oromoo yaadannatti fakkaatu duraan dursee gaafa lafatti jijjiiranii qubeen afaan Oromoo jijjiirame jedhanii uummata ibsuu qabu ture uummata mari'achuu qabu ture uummata beeksisuu qabu ture abbaa keenya uummata eega jedhanii uummanni suni dhimmi kee kan ibsuu qabu. Lammaffaa ammas dhaqanii hanga kitaaba kana ilaalanii kitaaba warra dhibbi ilaalanii maqaadhaanii warra biyya keessa jiru warra jalqaba hanga dhumaatti keessa ture sana gaafachuu qabanu namoota dhuunfaa yaadaa jira maqaadhaan dogoggora guddaadha. Dhaabbanni Dimokiraasummaa Uummata Oromoo obbo Lammaatiin durfamu barraaqsa dinagdee finnaa aantummaan keenyi nama dhuunfaa fi miti waaqa namaa tolfanne itti amanuu hin qabnu aantummaa keenya Oromoofidha jedha dubbataa turan. Garuu hoggaa dhimma kana gadi baasan ergaa ambiraa of keessaa erga qaba ta'e akkasiin amantanitti maaliif gadi baasee dhaabbanni Dimokiraasummaa Oromoo ammas ficcisiisuudhaaf jechuudha akka yaadanitti. Egaa isaan ammas har'a waan kennuu qabda jedhanii taa'anii jiru. Akkuma isin jedhe wanti isaan baasanii fi tokko ajandaa ofii isaaniitii taasisuu jechuudha. Yaada diyaaspooraa kana keessatti uumamu kana uumuudha. Gama biraatiin immoo namoota maqaadhaan kana xureessuudha. Adda dureen namoota maqaadhaan kana xureessanii fudhatama qabdanii dogoggortaniirtu nama Oromoo miidhee maali waan akkasii negatiiv imeejii
uumanii negative image kana keessaa karakteraan assassination geggeessuu kanaadha kaayyoon isaanii natti. Amma maqaa xureessuu kan jedhu kaaftaniittu dhugumadha warri kaanillee akkasuma jedhanii beekan gudummaa fi yaazoon illee hidhameen tures kan jedhu kaaftaniittu yoomii fi maaliif hidhamtano gabaabsaati. Ani yeroo biyya ture sanitti dhaaba siyaasaa kan keessaa hin turre dhaaba siyaasaa kan eegsisan turre garuu hiriyoota qabu hiriyoota kana irraa hiriyoota walitti dhufu atileet waan waliin hojjetu qabnaa waan waliin sheer goonu qabna yoon dhaaba siyaasaa keessa galee nan himatama ta'e an miseensa baawwan naannoo isaatti lafa jala deebii ture. Egaa waan achi keessa miseensa maaliin ture? Miseensa abaawoon turettanii? Harka lafa jalaan bara kam? Harka lafa jalaan jechuudha durii naannoo 2006 hanga 2009 fakkaata. Naannoo kamitti turtan? Finfinnee yeroon ture yuunivarsiitii keessaa sanaan alas immoo yeroo Ambootti. Oggoo amboo barsiiftanis miseensa dhaabaan turre oggaa jettanii miseensa abaa'oo ta'eeraa jettaniittu amma tarii miseensa dhaaba biyya keessaa socho'an jechuu keessan immoo? Dhaaba biyya keessaa kamiyyuu turre kan abaa'oo kananii bahee naannoo 2009 sana boodaanii dhuunfadhuma kootiin socho'aa ture jechuun dhaabuma siyaasaa keessayyuu ganuu hin barbaadu hin ta'uuf jedhee murteessee waan dhuunfaa kootii. Yoo himatamtan ragaa yoo hidhamtan amma. Amma kanan hidhame ani August 6 hidhame. Bara kam? August 6 yeroo hidhina guddaa sana. 2016. Yaa bara 2016 August 6 qabame. Achiin booda warri nama 32 hidhina isaanii isin deessee jedhanii booda warra hiriira irratti hirmaatee gara Awaash keessanii sagaleen keessan bade sagaleen keessan eessatti isin hidhani? Seddistanyaa isin hidhan guyyaa meeqa? Achi seddistanyaatti nu hidhanii sana boodatti gara qeeraa kadhanii himata nurratti badanii egaa booddee hanga ji'a lamaa akka hidhameenii waliin. Maal jedha himannaan keessan? Himannaalee hiriira guddicha sanaa qindeessuu kanaaf immoo deeggarsa walirraa gochuu. Wabiidhaan baatanii immoo isaa booda himannaan keessan sin hafe? Naafne. Ammallee numa jira jechuudha. Lammaffaatti immoo hidhamee jira. Lammaffaa kana booda lammaffaa hidhamee jira. Yoomidha? Lammaffaa kana hidhamee ji'a sadii naannoo beekee sanatti fakkaata. Inni lammaffaa hidhamee sun immoo yeroo kana yeroo baay'ee walitti dhufuudha. Gosoota lamaa wal qabattee. Maal? Yeroo sanatti gadaayyini. Yeroo baay'ee bilbilanii na sodaachisudha. Shibbuuti iyyuu natti qabanii keessattuu namni Mahammad Maarif jedhamu shubbataa na qabee rasaasa tokkittiitu ati diina ati miseensa abaa'ooti ati abaa'oo hojjechaa dargaggoota keenyaa deemaa jiru kan deemaa jiru jedhee yeroo isaatti warra bikaa federaalaa fi afaanii hoogganaa poolisii oromiyaa kan Alii Ibrahim Husseini kuni mataatti na qabee na sodaachisaa. Eessatti? Eessatti akkasiin godhani kana bakkisaa? Biiroo Ahmed Haban Maarifi jechuun boolee biiroo bulchiinsa nageenya oromiyaa jedhamu keessaa inni karaa oromiyaatti gama tokkoon immoo maal ijii dhaqxaniitu isin doorsisan isaan achitti immoo qabanii isin geessan? Na waaman malee maal gochuun dhaqaani maal jechuun yookiin nyaachii qabu hin jiru maaliif hin jiru na waaman Baqqalaa Garbaa wajjiniin turre seenaa taa'uun deebisee Baqqalaa Garbaa wajjiniin turre haala qabsoo sana irratti mari'achaa turre karaa kamiiyyuu karaa nagaati. Karaa kamiiyyuu. Inni kun isa bara 2016 kan jettan kun. 2016. Otoo Baqqalaan hidhamiini. 2016 jalqaban. Rakkoon isaan kan irraa kaan maalidha inni jalqabarra qabsoon gaafa ginciidhaa ka'u ginciidha kee alatu barattoota gaafatee barattoota erga gaafa maali gaafin keessin jedhee barattoota gaafatee
gaafa kamisaa amboodhaa gaafa ta'u amboon ture amboodhaa barattoota gaafateen feesbuukii irratti barreesse. Achiin booda waan ani barreesse kana kaseeti OMN dhiyeessi gaafa dhimata laaluu dandeessa. Naannoo shanii jechuudha. Feesbuukii irratti laaluu dandeessa waan ani yeroo sana barreesse. Kanarraa kan ta'e amma akka isaanitti adda dureedhanii shitu waan kana qindeessaa jiranii booddarra garuu akkaanaa kan ta'e yeroo baranii nonatti turanii booddarra garuu hiriira. Isin obbo Baqqalaa faana yoom mari'attani waa'ee fincila sana? Jalqabuma sana irratti fakkeenyaaf fincilli sun kan jalqabe gaafa roobii jalqabe gaafa roobii sanan achi turanii. Barakam? Barakam? 2016. Ji'a kam keessadha? Jalqabuma ji'a maalii jalqabe sadaasaa miti kan jalqabe. Sadaasa keessaa yeroodhuma jalqabu kana gaafa roobii jalqabee gaafa kamisaa ganama dhaqeenanii gaafa kamisaa ta'aa booda deebi'ee amboo barattoota gaafadhee gaafa kamisaa galgala sana poosti gaafa godhu gaafa dhibaataa san OMN gaafa qadaameen bakkala hiriyaa waan turreefi yeroo dheeraadhaaf immoo hidhaas waan turreef waliin argine achiin booda gaafa sakatannaafa wajjiniin oollee gaafa sakata guddaas wajjiniin oollee bariisaa gaafa gabbinoo dhaabilchanii sakatatti biirootti barbaadudha. Maalan balleessinna maqaan karaa eeddaatiin kaamaa jira kanaaf gosoota hundatti amma adaaman jira jennaadha. Gaafa roobii si barbaadaa foottuun adda booda turee jedheen naqee waan namni namaan hin jenne haalli na sodaachisanii waan keessa ture beekii waan ta'eef. Egaa amma obbo Baqqalaa faana mari'attanii guyyoota muraasaa booda maqaan keessanis ala kanatti feesbuukiidhaan kakka'ee warri wanni isin waamanii warri poolisii wayita isin waaman kana obbo Baqqalaan hidhamaniiru? Hin hidhamne. Baqqalaatti iyyuu himeen jira. Akkasitti na waamanii yeroon jedheen kanaan ergasiin booda torban 3 ji'a akkas ture. Isin amma kan jettan obbo Baqqalaan fa'aa gara sadaasaa keessa hidhaman jettan immoo hagayya keessan hidhamee jettan wanti kun isintu dura hidhame kaa? Ani yeroo sanitti na sodaachisanii gannarii hidhan. Duraan immoo hidhameen ture kan jedhu duraan kaaftaniittu hidhameen ture kan jedhu. Gaafa Ogeestii hidhan. Asitti si agar. Sadaasa 2015. 15 na sodaachisan. 16 jechuudha. Achiin booda Ogeestii 2016 hidhan. Achiin booda immoo deebi'ee naannoo Muttee keessas lammaffaan hidhamee yeroo hidhamu kitaaba siyaasaa gurgurtaadha himannaan kun. Guyyaa meeqa isin hidhan isa lammaffaa kana immoo? Inni lammaffaallee kannoodha isas wabiin bahee wabii qarshituma akkasiin naannoo torban tokko. Wanta kanaa wal qabate tokko kan dhagaye tokko isin hin gaafadha. Innis obbo Tafariin ji'a 2 hidhame isa jedhan sana dhugaa miti. Ana faana guyyaa 2 qofa hidhame. Nutu ji'a 2 hidhamee bahee. Inni fakkeessuudhaaf tika waan tureef mootummaa faana waan hojjetuuf nu qabsiisee nu faana seenee guyyaa 2tti gadi bahee. Wayita nuti dhaadhaa baanu inni jireenya mataasaa bashannanaa jiraataa ture. Ka jedhu namni tokko odeeffannoo nu kenneera waliin hidhameera ka jedhu tokko. Dhugaan bosoo bamaa jettu waan kanarratti. Otoo maqaa isaa dhaadhoofte natti tola. Odeeffannoo kiyyaan kennu mana murtii malee. Yaa hundaafuu yoo barbaadde ijoollee wajjin hidhamne kan hima. Yoo barbaadde hima kan irratti kan hin kenna. Kuni ani duraan dursee dhibbani mana hidhaa galee namoota bakaasuuf qabu. Lammaffaa immoo yeroo sanitti warri mana murtiittis ta'u hordofaa turan jiru. Haala kanatti ayidoonni waan wayyaa jira. Kanas jira. Garuu inni guddaan anaa fi mee ragaa ta'u ilma Oromoo tokko qabsiiste qabsaa'atte hiisiste namni jedhu tokko hoo jiraate ragaa tokko dha. Ragaa tokko maaliif hiriyoota kooti sakara darbaani hin ba'a. Nama ragaa naa ba'uu danda'udha. Doktar Mararaan nama ragaa naa ba'uu danda'udha. Abbaan ta'e nama ragaa naa ba'uu danda'udha. Ani dhimma Oromoo jira. Ani aadaan Oromoo, eenyummaan Oromoo,
akka guddatuun ala qarshii liqeeffatee sanuu kan hojjetu malee dhimma Oromoo basaasuu, dhiisisuu, hin qabuuti gochuus hin danda'u. Ijoolleen itti xixiqqeenyaa turan na quunnamaa jiru. Ijoolleen dheeratu wajjinii fi dhabne na quunnamaa jiru. Kanaaf namooti inni dhiisee bahee jedhu suni maqaadhuma isaan haa dha'u abalu jedhii reediyoodhuma kanarratti walitti nuti. Tole. Dhuguma maqaan keessan afaan Oromoo guddisuu keessatti namoota eeramu keessa jirtu dhugaadha kuni. Gaddaa galmeessuu keessatti illee namoota tattaafatan keessanii jirtu. Isa amma ittan irratti ammas wanti ka'u tokko qulqulleessu. Dhugaa soo ta'e dhugaa baruu dhaggeeffattoonni keenya qabaran yoo sobas ta'e akkasiin qulqullooftaniif fakkeenyaaf yuunivarsiitii Hambootti kan obbo Tafariin ramadaman gahoomina maleedha. Qabxii yuunivarsiitii barsiisuu waan danda'u hin qabani. Wayita Hamboo barsiisan ijoollee Hamboo hedduu hiisisaniiru. Kan kanammoo godhan nama Addisuu Badhaasaa fi Abrahaam nama jedhamu faana tikarraa dirqamni kennamee fi waliin hojjetaa turanii Abbaa Duulaa faana dirqamni kennameefitudha isiniin jedhani. Asirratti homaa jettu. Duraan dursee waan himuu barbaadu dogoggora jara kanatti. Ani maatillarii akkuma dhufeeni Hambootti wanti qulqullaa'uu qabu soba ta'anii akka barbaadu. Ani kolleejjii barsiisota mattuu. Kolleejjii barsiisota mattuu yoo ta'u galiin ji'a tokko faanan. Haala gaafa hojjetu lafticha televezyiinii irratti utaalee gaafa heerri mootummaa mirkanaa'u maal jedhu kana hindu'ee jedhan abaa'ota ajjeesee jedhan. Egereen tokko maaliif namicha kana ajjeessanii jedhe abaa'oo jedhu. Achi booda nan na'ee achi booda kana booda darasee kunii naaf toltu lammaffammoo haalli hojii an kirjamii. Mattuuttidha amma kan akkasanii jedha. No, mattuun dura. Okay, isa mattuuttiin si deema. Mattuun ture. Mattuu akkuma galeeni achi keessa hojjechaan ture. Mattuu manoota lamaan barsiise. Na yeroon achi barsiisu kana barattoota Oromoo irratti miidhaan ittiin gahu maaliif gaha? Barattoota Oromoo irratti fakkeenyaaf karaa adda achi keessatti isaan kana barsiisota gaafa qindeessee jedhu yeroo nama manni kota kattaame yeroo sana waan argatanii waanuma babarreeffamu kana walaluu asoosama maali kana kanaaf kuni nama afaan Oromoo guddisaa jedhanii hin hidhamne akka carraa ta'e namni hin hidhamne akka carraa ta'e namni erganii mattuudhaa baheen booda baay'ee yeroo mattuu jiru gadi keessan ture achiin booda gara Finfinneetti kolleejjii mattuu MBA akkam barattuuyyuu na erge jechuudha. Yuunivarsiitii Finfinnee nangalee yuunivarsiitii Finfinnee keessatti immoo barattoota qindeessinee gamtaa barattoota Oromoo jedhamnee jennee yeroo sanatti abaa'oo wajjin turre isaa waan sanas. Bara kami kuni? 2005 2006. Achiin booda waan sunis nu milkoofne fakkeenyaaf baruuleen keenya hin qabame muraasni baruulee isa wajjiriin jedhamanii achiin booda egaa hunduu biritti nuufne achiin booda Amboo erga gadheen boodaanii yeroo muraasa qofa dhaaba keessa ture dhaaba keessaa egaa dhi'oo baasinan jettee naannoo gara dhiha Oromiyaa kan keessaa warri socho'an jiru isaan sunii uummanni jagaalee manni rakkoo keessa jira isaanis rakkoo keessa jiru isaan achi baasaan jiranii isaan achi baasan. Eenyu baasa maal baaftu eenyu baasa isiniin jedhama ifa godhaa. Eenyudha jennee abaa'oo. Ijoollee miseensa abaa'ootu hidhamanii. No baasa hidhaa miti. Achi daggala jiru achitti qabamuu waan danda'aniif achi gara biraatti akkamuuf godhanii. Achiin booda sana hojjennee dhumarraa warri hafan. Kun amma dhiyaa waggaa jettan naannoo Hambooti moo gara Wallaggaa? No gadi Wallaggaatti. Gara Wallaggaatti. Ayyee. Laayinii sana beektuyyuu isin? Laayinii sana beektu turtanii isin quunnamtii sana qabdu turtanii? Karaa namaa kanan quunnamu jira ture anarra kan jiru jira inni anatti fidaa ittiin waan barbaachisaa ta'e. Isin Amboo teessanii kan Wallagga keessa achi Amboora teessanii Wallagga keessatti akka namni laayinii sana keessaa biyya biraatti bahu gochuu dandeessu turtanii jechuudha bara sana.
gara biyya biraattiin gara biyya biraa otoo hin ta'in iddoo tokko akka muuf godhu kan haala Oromiyaadhuma keessa malee isaa booda akkuma kamiyyuu itti galuun jedhee kanaan alaan addisuu eenyu akka ta'e hin beekuuni addisuu I don't know naman immoo hiisisi nama tokko nattaa himani jechuun eenyu miti odeessuu miti namni hoofte odeessuu danda'a naman hiisise abalu hiisiste abalu akkas goote haa jedhan dhagaa baasiste haa jedhan yoo dhuguma beeka yoo dhuguma nama na beekan ta'e jechuudha waan kana haa dhiyeeffatan. Ammoo yeroo jiru barsiisan ture waan biraa jalqaba suniyyuu kuma lama jaha qofa kananii haa turreetti ta'ee kana boodaan nanni malama jaha booda nanni ta'e achiin booda waaniin tokko waaniin keessatti hirmaattee jiru qaama siyaasaa kamis keessa jiru anaayyuu mataa koon na hordofaa turan mataa koon. Barumsa PhD gaafan argadhu barumsa PhD argachuudhaaf namni mormituudhaan na laalman. Maaliif dhimma Oromoo irratti yeroo hundumaayyuu expreetiin dubban. Abbaan ta'e bakka keessa waan waraabame viidiyoon achi jiraate, abbaa duulaa jiraate, lammaan jiraate, Moktaan jiraate dhimma Oromoo irratti ijjantu tokko. Uummanni Oromoo hacuucamaa ture hacuucamaa jira amma. Kanaafuu uummanni Oromoo bilisoomuu qaba, uummanni Oromoo guddachuu qaba, uummanni Oromoo iddoo tokko gahuu qaba. Eenyummaan keenya immoo hacuucamee badeera eenyummaan keenya deebi'ee guddachuu guddachuu qaba waan jennoon jedhu waan qabu jennoon kun yeroo dheeraaf na wajjin turen kanuman dubbachaa ture. Kanaafiyyuu namni ragaa maqaa nama niisisee nuufaa fidanii nama niisisee naafaa bahanii dhugaa. Dhaggeeffattoota keenya obbo Tafarii faana dhuguma warri ragaa qabna jettan gadi ba'uu dandeessu raadiyoo simbirtuu irratti. PhD keessanii bara kam jalqabdan isin obbo Tafarii? Naannoo 2003 akkas wayii 12 gara dhuma. Kanaaf obbo Tafariin sabboonaa Oromummaaf quuqamu malee nama diina faana ergaa baatee deemu miti jedhanii sinaa fudhatanii namoonni kan sin irratti odeessisan sobadhaa jechuu keessanidha. Waggaa ragaa ba'an immoo ala kana dhufeellee olola inni jalqabee miidiyaa irratti gadi bahee abaa'oo arrabsuu kan jalqabellee dirqama biyya keessaa itti kennamee dhufedhaa siniin jedhuufi. No, ani abaa'oo nan kabaja, abaa'oo nan jaaladha. Faaktiin qabu jira, garuu nan jaaladha nan kabaja. Olola kan isaan jedhanii dheengaddaa OMN irratti sana tokko irratti abaa'oo yeroo 1991 gaafa kaartariitti makanii ilaalcha TPLF-dha. TPLF akkamitti ilaalti Oromoo fi Amaaraa akka geemitti ilaalti. Yeroo tokko Oromoo ofitti qabdee ta'e Amaaraa ofirraa dhiibu. Yeroo tokko Amaaraa ofitti qabdee Oromoo ofirraa dhiibu. Geemii kanaan taphattii kana jedhu. Bakka bu'aan Oromoo immoo abaa'oo. Abaa'oo waan ta'eefi akkas kun. Kana anaa miti kan jedhu. Artikilii booleencha olaanaa ilaaluu ni danda'ama. Rakkoo guddaan sabboonummaa Oromoo rakkoon guddaan sabboonummaan Oromoo kun milkaa'uu didee akka gahuu didee maaliif akkan jedhu kana barreesseera. Baay'ee influensii na godheera. Isa kan barreeffame irratti isa bara kamiiti? Barreeffamni kun I'm not quite sure. Galma ga'uu dadhabuunsaa dadhabina abaa'oo irraati jedha barruun sun. No, dadhabina otoo hin ta'ini intaniini TPLF akkamitti ilaalti yeroo maaliif comparative advantage barbaaddi tokko Oromoo fi Amaara walitti buustee faayidaa keessaa argachuu barbaaddi lammaffaa immoo yeroo humni lamaan kun gurguddaadha Oromoo fi Amaara jechuun parsantii 70 biyya kanatti Oromoo naannoo sanatti parsantii 40 kanaafuu yoo isaan wal lolani isaan nagaa argatu. Yoommoo Oromoon ka'ee fakkeenyaa fi morma isaan qabu fakkeenya miiliiniyeemii gaafa isaan qopheessanii sirbanii maalii jedhanii maaliif Amaara sossobachuuf Amaara yeroo isaan sossobatan ofii isaanii waan ayidiyoolojii Amaaraa sanaa promoot gochuu jechuudha. Gara xumuraatti deemaa jirra amma gaaffii dhumaas ni qabu. Kanattiin jedha. Gaafa immoo Amaara wal lolanii gara Oromootti deebi. Fakkeenyaaf dhimmi sabaaf sablammii, dhimmi hacuucamuu, dhimmi afaanii, dhimmi aadaa kuni isheensi Oromoo, ayidiyoolojii Oromoo.
kana mootummoota gaafa Amaara wallolan ilmaan nafsanyaa maal godhanii jedhu gaafa Amaara sana hidhuudha. Mee yaada keessanii sana obboleeyyiin walitti qabsiifadhaa amma walirraa fagaate natti fakkaata. Yaa kanaafi barruu kana obboleeyyiin barreessaniiru. Kan maal jedhu barreessan? Yaada obboleeyyiin afaaniidhaani. Abaa'oo mataa isaaniitiin yeroo saarfarii sanatti akka galu godhanii humni Amaaraa Amaarri ta'een nu aangoo kana nurraa fudhataniiti wajjin abaa'oo sagantaa tokko irratti walii gallaa jedhanii yeroo sanatti abaa'ootu jaalatanii kanarratti immoo obboleeyyiin dhiuma kanaayyuu waan isaan jedhan irratti sarbii isaan jedhan irratti yeroo sana garaa lama taa'anii hin galdamoo hin gallu jennee kana abaa'oo amma murtii abaa'oo garuu TPLF maal jetteeti yeroo sana affeerre maali farfasiini waa'ee abaa'oon chaartiratti galuuf chaartira dhiisuu kana haa dhiifnu garuu amma isaa namni siniin jedhee olola abaa'oo irratti odeesse siniin jedhan sanaa fi ragaa ittisaa dhiyeeffachaa jirtan isin. Akkasitti fudhatanii jedhani gokkona ani isaanaaf hin jenne yoommoo namni karaa kana mufachiise jiraate dhiifaman jedha garuu ani olola abaa'oo irratti geggeessuu kaayyoo sin qabu kan dursee baqattee sanan dhufee warri ispoonsara na godhe ati hayyuudha garuu biyya keessatti miidhaan sarara ga'ee jedhanii hidhamuu koo arganii jechuun akka iskoolaritti akka hayyuu tokkotti hojjete madaalanii addunyaa keessaa dorgomeen karraa hayyuu garuu miidhame iskoora kan jedhu kana argadhee dhufe malee miidhaaneen na ergeessiti viidiyoon na ergeessiti ani otoo na jechuun viidiyoo ta'uu barbaade achi deebi'ee ministeera ta'uu nan danda'a. I don't want that. Ministeera miti biliyeena qarshii biliyeena otoo na kennan I don't want to sell my integrity. Ani ummata Oromootiif yoomiyyuu taane yoomiyyuu maaf lubbuu koo maaf ati kinarrarraa abbaan fedhe. Jannoon koo ummata Oromoo hanga sumaatti dhaabachuudha hanga sumaatti. Tole gaafii xumuraa mee dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo ibsaa jecha tokkoon yookaan jecha gabaabaadhaan yaada gabaabaadhaan. Dhaabbata ergamtuu kan maaliin ibsuu danda'an. Tole fayyaataa obbo Tafarii Nugusee yeroo keessan fudhattanii dhimmoota adda addaa irratti otoo hi'iinuun hin jedhin beellamas nutti hin dheeressin daftanii tole jettanii ka'umsa waa'ee maqaan keessan qubee afaan Oromoo tartiiba isaa jijjiiruu keessatti jira jedhanii warri biiroo barnoota Oromiyaaf televezyiinii Oromiyaa maqaa keessan dheeraniif sababeeffannee wanta addaa haasofneerra fayyaataa galatoma ulfaadhaa Obbo Tafarii. Aninga tuudhaan tataba harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Aninga tuudhaan tataba harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Afaan hayyuu harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Aninga tuudhaan tataba harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Waqaf wareegamni hayyuu harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Gumasheetiif barayyuu harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Naan fakkaanne dabooroo harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Maqaa dhiiraa dubartii harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Qabsoo mandoo wasurooroo harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Biyyo fi nama maraatti harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Falmantaati furmaata harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Eenyu horee teenyo nyaata harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Iyyuu lammiitu birmata harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Namni maal jedha laata harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Aniin gatuudhaan tataba harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Aniin gatuudhaan tataba harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Oromiyaa eeguun dirqama harmee Oromiyaa eeguun dirqama kiyya. Dachiileelli famtu nama ta'a bineensa gammoojjii fi bakka daree qabda qilleensa gaggaarii hambiftee badaabeen darbitu dalarriin komii dhiyeessa falmaanaan tumsine harkisa waan ta'u dhageessa sagaroo quubsite abbaan biyyaa harka qalleessa nutti kooluu galee kolonii nurratti gaggeessa bishaan keenya dhokne yaafan maqaa nu tuttureessa waan
Ofiti forme Oromoni kabu balesa Dagal faki turre handura abakia Omi homan kabu akesa Walinya najenne erkisa akellina Jarra ture pate malesa Madan kokorunne Eki bodan libni kalesa Silif nunu chitte Armes maafdi minu jet Ya durka pimpinne Yoti aku kanne male jibnu dinne Durka pimpinne Aye Yoti aku kanne male jibnu dinne Ya durka pimpinne Yoti butu kanne male jibnu dinne Durka pimpinne Yoti aku kanne male jibnu dinne Yoti aku kanne male jibnu dinne Yoti butu kanne male jibnu dinne Yoti aku kanne male jibnu dinne 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 Akka waliigalaatti sagantaan keenya irraa kana fakkaata ture. Warri nu hordofaa turtan hundi keessaniyyuu galatoomaa jecha gurri keessan dhaagii haa dhaga'u fayyaa keessa oolaa bulaa jechuudhaan nagaa akkasiniin jedhu hunda sudulaati.
bababe matu mala nama